Akeeka uumaa ta'ee ilmi namaa gaafa dhalatu waaqni nama uumee kennaa namaaf kennu qaba. Ogummaa fi kennaa uumaan namaaf laatu immoo kan barbaade argatu dhaloota muraasa. Umurii jireenya isaa keessatti tokkummaan Oromoo akka jabaatuuf hojii aartiitiin hojjechaa kan turan gameessi beekamaa aartistii Oromoo Nuhoo Goobanaa du'aan boqotanii. Aartistiin urjii Oromoo kun baha biyyattii magaalaa Dirree Dhawaa Qifiraa ganda gaaraatti abbaa isaa Obbo Muhammad Goobanaa fi haadha isaa Aadde Faaxumaa irraa dhalate. Araadni hojii aartii daa'imummaa isaa irraa eegalee sammuu isaa keessatti kan bocame aartistii Nuhoo Goobanaa gitaara isaa morma isaatti dirachuudhaan quba isaan riitimii sirboota isaan wal simsiisee sirbaa tureera. Sirboota isaa qomoo isaatti onnee horan tokkummaa, isin waamti harmeen, markabtoo fi ergaa bu'aan barumsaa qabu aartiidhaan ibsachuudhaanis Open 20 jechuudhaan weellisaa tureera. Qabiyyeen sirboota isaa hedduun walleewwan warraaqsaa kan of keessaa qaban yoo ta'an gameessii fi aartistiin urjii Oromoo Nuhoo Goobanaa sirboota jaalalaas sirbaa tureera. Jechoota walaloo fakkeessee yeedaleessuudhaan tokkummaan Oromoo akka jabaatuuf guyyaa hojii aartiitti seenee galee hanga lubbuun isaa dabartutti dhaammachaa kan ture aartistiin Nuhoo Goobanaa seenaan hin dagatu. Waggoottan muraasa dura dhibee fayyaa isaa mudateen wallaanamaa kan turan aartistiin gameessi kun amajjii 18 bara 2022 du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Oduun lubbuun darbuu aartistii gameessa kanaa erga dhaga'ame jaallattoonni, dinqisiifattoonnii fi uummatni Oromoo bal'aan gumaacha aartistiin jaallatamaa kun taasiseen seenaan isin yaadata jechuun gadda isaanitti dhaga'ame dabarfachaa jiru. Lubbuun darbuu aartistii beekamaa kanaa ilaalchisuudhaan erga waggaa tokkoof walakkaa to'annaa seeraa jala turaniitii dhiyeenya mana hidhaatii kan gallakkifaman xiinxalaan siyaasaa beekamaan Jawaar Mohaammed maxxansa isaanii jalqabaa bara 2022tiin karaa miidiyaa hawaasaa Feesbuukiitiin gadda isaanii ibsataniiti jiru. Ibsa gaddaa isaanii kanaanis xiinxalaan siyaasaa beekamaan Jawaar Mohaammed akkas jedhan. Imalli bara jireenya Nuhoo Goobanaa imala qabsoo fi qabsaa'ota Oromooti. Roorroo alagaa fi harka hin kennu jedhee qabsootti seene. Rakkoon biyyoota baqaa Jabuutii, Soomaaliyaa, Keeniyaa, Suudi Arabiyaa osoo harka hin kennisiisin sadoo fi qaraniin Awurooppaa, Kanaadaa fi Ameerikaa osoo sabaa fi biyya isaa hin irraanfachiisin hamma dhuma jireenya isaatti qabsootti cichee daandii ganama qabateerraa osoo hin maqin qabsaa'ota Oromoo hangafoota akka isa dura dabranitti makamuuf kara fuula Rabbii deeme. Nuhoon sagalee isaa kiloleessaniin Oromiyaa faarse, tokkummaa gorse, Oromoo onnachiise, yoo xiqqaate dhaloota sadii qaree qabsootti bobbaase. Waan hawwii osoo hin argin boqotus Oromoo fi Oromiyaan inni itti dhalatee fi har'a biraa deeme takka miti. Aarsaa isaa fi qabsaa'onni sabaa kumaa kitilaan kaffalaniin bakka qabsoon irraa kaatee fi irra geesse jidduun fagoodha. Imalli isaan eegalan hamma kaayyoon isaanii galma geessutti ittuma fufa. Abbaa keenya Nuhoof jaannata, maatii isaa fi saba isaaf jajjabina hawwina. Kaayyoon inni umurii isaa guutuu aarsaa itti godhee galmaan ga'uuf waadaa keenya haaromsina jechuun xiinxalaan siyaasaa beekamaa Jawaar Mohaammed dhaamsa isaanii dabarfatanii. Sirni awwaalcha aartistii Nuhoo Goobanaa amajjii 20 bara 2022 Adaamaatti akka raawwatamu koreen sirna awwaalchaa fi maatiin aartistii kanaa ibsaniiti jiru. Nuti sasumaan akka Caaccuu Teek Miidiyaatti maatii jaallattootaa fi dinqisiifattoota aartistii kanaaf jajjabina lubbuu isaatiif ammoo jannata hawwina. Nagaatti.